Abdii Mahammad Yuunivarsiitii waggaa lama fixee waggaa sadaffaa seenee jira lammaffaa ta'e. Jarri lamaan kun isaan lachuu Abdii Qopheenis nama ajaa'ibaati, nama cimaadha. Aartii irrattis waa barreessuu irrattis dandeettii guddaa nama qabu. Nama jireenya isaa guutuu kanumaaf hojjete. Isaan lamaan reedootti dabalamuun warra duraan jiranii wajji tahee reedoo kana uummata biratti akka jaalatamu godhe. Warri turtan ni yaadattan yaa takka wajjin kofalluu sagantaa jedhu guyyaa sabtii galgala sa'aat akka guutuudhaaf sagantaa deemuun jira. Sagantaan kun sagantaa ajaa'ibaati. Guyyaa sabtiidha namni jimaasaa qabatee har'a Abubakar dhufaa eeggata jechuudha. Akka magaazinii sagantaa magaazinaatiin dura waan gorsa kitaaba adda addaarraa gorsa ciccimaa daqiiqaa 5 akkana ni godha. Itti aansee baacuutti fida. Itti aansee makmaksaa fi waan uummata keessaa dubbatamu fida. Itti aansee diraamaa fida. Waan adda addaa fideeti raadiyoon dhiyeessaa. Gaafas sagantaa sanatti jaalannaa takka wajjin kofalluu jaani mata dureen isaa takka wajjin kofalluu yaadaniisiif bololluu jenna nutis. Namni keenya dirree dhawaa asaarar keessa gorsuun hoggaan gaara mul'ata hoggaan hojiidhaaf deemu dukkaana keessa sagantaa Abubakar dabarse kana waraabaniiti akka muuziqaatti dhageeffatan. Waraabanii dirree dhawaa hoggaa deemtuma Taayiwaan keessa garasiis Abubakar yaasoo gamanaas waraabamee hammas takka jaalatamaa ture. Inni ummata keenya mataa ol qabuudhaaf aadaa keenya ol guddisuudhaaf hedduu hojjete. Akka ammaa kanatti afaan akkanumatti waan jedhamuu qabu ta'udha jallisee turani jedha. Amma mirga ummataa, bilisummaa ummataa, haqa ummataa hoggaa ibsu. Inni akka keenyatti akka nuti keenyatti afaan goggogaa kanaan hin ibsu. Amma afaan dachaadhaan afaan dachaa waa ibsu beeka. Reediyoo osoo hojjetu aartiidhaas ni hojjeta. Yoon ifti akkasitti isin duuba deebi'ee ijoolleen afran qalloo osoo hojii hojjettu walitti mufachuu dhufee bakka lamatti qoodamuu dhufee adda bahuun dhufee gaaf tokko. Abubakar Muusaa gattaa'eetuma wajjin nyaannee dhugnee hamtuu waliin feenuu if keessa deebi'i meettanii if keessa deebi'i meetti yaadee muuziqaa tokkoon jarasan walitti boochisee araarse warra adda deebi. Wajjin nyaannee dhugnee hamtuu waliin feenuu if keessa deebi'i meetti ilaali beenu warra adda guurratee darsa guurrachuu ka'e kana bakka takkatti walitti nama deebise. Reediyoo irratti akka diraamaa hojjetu kana anis irratti hirmaadhee jira. Hedduudhaan irraa bare abbaa kiyya. Ani Abubakar nama jaalachuusaa nama guddisuu fedhii qabu karaa adda addaatiin ni arge. Barnootaaf magaalaa Harar kana dhufee kunoo fal'aanaa barree achiin jiraachaa ture. Booddee karaa Shankoor kanaan bahee booddee jireenya dadhabee warri keenyas laga raammiseen asitti na barsiisuu dadhabanii anaa darsa guurratee gara biyyattiin galeetiin qotee bulaan taayyetiin ture. Murteeffannee carraa biraa dhabe. Garuu Abubakaritti Abubakarii fi Shawaloon Mangistuudhaatti jetti walaloo barreessee itti kenna. Walaloo xiyyeetan inni dubbisan anis gaaf reediyootiin dubbisa.
ولا لما خيجا خنا لاليتي أتبادية تنقلتو خون من خيجا قلتي إيه خونو أنا زلف أفي إبسطو جولتنا وجه قدني من أتوقع المنا قدتين من ساتها إيه جرادي بردي أمس أكاد دلقا أتدانا تخني ريدو رتكامل وكواليش وني قدي warri reediyoo hoogganaan reediyoodha fidi gurbaasan siif qaxarraa jedhee anis reediyootti isaatu na galche hojii naa kenne jechuudha. Isa bira taa'eetiin ogummaa isaa dhaalee isa wajji jiraadhee guddadhee na guddisee asin na ga'e osoo abookan jiraachuu baate ani jiru jechuudha. nama jaalachuu jechuun if jaalachuu ofii afaanumaan dubbachuudhaa miti nama fiitis jaalachuudha namaas gargaaruudha kanaas qaba gurbaan kun inni sabaaf sablammii irratti ejjennoon inni qabu nama wajji jireenya irratti hunda keenyaaf fakkeenya ta'uudha qaba obboleeyyan keenya Abubakar namni namatti beeka afaan isinitti himeetiin jira afaan adda addaa kan kenna addaa qaba afaan Harariidha afaan Somaaliidha baandiin afran qalloo afaan Somaalee wallisa afaan Hararii afaan Hadaree wallisa afaan adda addaati wallisa afaan Oromoo qofaa miti Oromoo guddifna jechuun Oromoon kophaa akka bakka hin geenye tokkummaan wal jaalalli humna akka ta'e walitti qabee isa waan ta'eef waan ka hogganu konni godhu kallatti qabsiisee jaalalaan uummatallee walitti hidha ture. Kun har'aan tana irraa barachuudha qabna. Wanni isarraa fudhannu takka kana amma har'aan tana ani warri Harariidha asitti turtuggaan argu dhugaa Abubakar hubattan jechuudha. Namni hunda hubattan jechuudha. Abubakar akkana. Abubakar ilma hunda keenyaati. Ilma saba hundaati. Hojiinsaa hundaaf hojjete. Aartii Oromoo guddisuunis Itoophiyaa guddisuudha. Aartii Itoophiyaa guddisuudha. Oromoo qofa Oromoo Itoophiyaa keessatti bakka guddaa waan qabuuf sadarkaa isaan malu akka argatu godhe malee waan biraa waan godhe hin qabu. Inni siyaasa bobboca lama siyaasa saba akkasii jedhuun wal jibbuudha hin qabu. Nama waliin dhiibuu hin qabu. Wal diddaa uumuu hin qabu. Jaalala malee hamtuu hin qabu. Kanaaf san irraa barachuu qabna. Garuu Abubakar Nanti jadi satu saya dekat tinggalan naga. Gada tahu Asta itu tadi jangan. Amir Yusuf ada angkat saat ini Direro Jira lagi. Direro Jira Dageetiin galgala itti bilbilee sa'a sadii booda itti bilbilee. Sagalee san wanni yaamicha kiyya san gammachuu fudhate. Ani amma reefu qalbii shantama akkamitti niin dhufanaan kee hafee jechaadhaatiin ture amma gammadee jira mee takka naasina argama. Ijoollee Abubakar Musaa keessaa kunoo tokko ka hangaftichi kun dhufe kana tokko. Komediin isinii hime san irratti yaa micayyoo ganda keenya keessa jirtu lawlam jedhu Abubakar isinitti maka Abubakar kan nama kofalchiisu inni hirmaatee jira isinitti hime qooda isaa. Kana amma dubbiti nama hedduu dubbachuu ilma dubbachaa deemaa giniin gabaabsaa Abubakar akkamitti du'ee maaltu isa ajjeese sabni jedhu
hunda keessan keessa jiraachuun ni mala. Abubakar mormituu mootummaatiin mootummaa wajjin waan isa waliif fida takka hin qabu. Gaafa san Ma'isoon, Ihabbaa maal jedhanii poolitikaa adda addaa jiru. Waan takka quban qabu. Ani mana isaatiin gala. Eegaan hojii jalqabellee hanga if dandeessu asuma taa'e manuma kiyyaanyaan jee mana isaatiin jira. Wajji jiraanna niin beeku. Taphachuu malee waan siyaasaa tokko keessan ta'e aboo ati paartii kan yoo jaaniin አንተ ፓርቲ ምንድን ነው ይሉታል። አፋን አማራትን አመጋጆልን ማንን ነው የምትደግፈው ሲሆን እኔ ኢኮፓ ነኝ። ምንድን ነው ኢኮፓ? የኢትዮጵያ ኮሚኮች ፓርቲ። እኔ የኢትዮጵያ ኮሚኮች ፓርቲ ነኝ። ዋብራኝ አከስ ነመ ሞቱማቱ ቁንቱ ወኒ ሞቱማ ኑረት እየፈትማል ላ ይባ ኦሮሞ ረቀበ ማለት አርቲስት መነሳውት ማለይሳ ኦጋዶይቱ ኡላ አዱራ መነሳ ዱራ ሆጴ ዱሚና ኦጋ አላዱፍ ሆጴ ነማ ዱሚና ኩንቱ ዱፌቲ አከሸፈ ጉዳዳቲ ከነማ ዱአይ ዱፌ አከሲት ኩንጅማ ቀበቴ ኩን አሺታ ቀበቴ ባዲያዳ ኩን ከአማን ተናርቲ jalqabuu fedhu gartee ta'ummaa hin beeyne sarreen waa bara kaja'u kun hundi dhufa. Kun akka diinaatti lakkaa'isiisa. Aadaadhaaf hojjechuun akka diinummaatti isa laamchisa. Jarri amma Abubakar ajjeesuun aadaa Oromoo akka ajjeesuu, aartii Oromoo akka ajjeesuu fudhata. Kana mawwaga dhaallabbat yaada